Oduu teenyaa jalqabaatiin bulchiinsi yeroo Tigraay hoogganaa haarawaa kibba Tigraayitti muuduun muddama uume. Guyyoota lamaan dabre yeroo mormiin cimaan Tigraayitti gaggeeffamaa jirutti hooggansi wayyaanee ammaas uummata walitti bu'aa jira jedhame. Gama biraatiin pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo ammaa Tigraay bulchaa jiran Jeneraal Taaddasa Warradaa qeeqaniiru. Taatee Tigraay keessatti arra waaree booda uumame bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin poolisiin Saawudii lammii Itoophiyaa irratti reebicha hamaa raawwate to'annoo jala oolchuu beeksise. Tibbana miidiyaa hawaasaa gubbaatti viidiyoon Arabtichi hojjetaa isaa osoo dararuu agarsiisu qoodame dheekkamsa kaasuu booda poolisiin Saawudii arra ibsa laateera. Bal'inaan isin biraan geenya. Oduu itti aanuun balaa tiraafikaa Walaayitaatti mudateen namoonni 2 lubbuu dhaban. Guyyoota 3 keessatti balaa tiraafikaatiin Itoophiyaatti namoonni 26 du'uu isaaniiti ni dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin Harargeetti ji'a tokko osoo hin ga'in yeroo lammaffaadhaaf qeerransi mana namaatti seenuun miidhaa dhaqqabsiise. Ta'us garuu qeerransi kun lamaanuu ajjeefameera jedhame. Balaa qeerransaa Harargeetti hammaateef ummanni irra jabaachuu bal'inaan isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin bulchiinsi yeroo Tigraay hoogganaa haarawaa kibba Tigraayitti muuduun muddama uume. Guyyoota lamaan dabre yeroo mormii cimaan Tigraayitti gaggeeffamaa jirutti hooggansi wayyaanee ammaas uummata walitti bu'aa jiru jedhame. Gama biraatiin pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo ammaa Tigraay bulchaa jiran Jeneraal Taaddasa Warradaa qeeqan. Haaluma kanaan arra waaree booda ibsa naannoo Tigraay irraa baheen bulchiinsi yeroo Tigraay obbo Zinaabuu Gabramadiin itti gaafatamaa haarawaa kibba Tigraay raayyaa godhuudhaan muuduu isaa beeksiseera. Kanaanis arrumarraa hojii eegaluu wayyaaneen ibsiteetti. Taateen kun torbaaniin booda bifa haarawaan Tigraayitti ka'uu isaati. Akkuma yaadatamu wayyaaneen torbeewwan dura kibba Tigraay keessatti hooggansa haarawaa ergamuu booda muddamni naannoo Tigraayitti dhalatee jiraattonni raayyaa mormii dhageessisaa turan. Akkuma beekamu naannoon Tigraay waggaa lamaaf waraana hamaa keessa erga turte booda waggoottan 3 dabre waraana keessaa baatetti. Ta'us immoo sodaa waraanni biraa ka'uu danda'a jedhu guyyaa guyyaatti dabalaa dhufeera. Keessumaa wal dhibdeen hooggansa Tigraay jidduutti dhalate akkasumas immoo wayyaaneef badhaadhina jidduutti wal dhibdeen dhalate dabrees immoo hariiroo wayyaaneef Eertiraa jidduutti uumame Tigraayitti waraanni biraan dhalataa laata kan jedhu sodaa uumeera. Hunda caalaa immoo wal dhibdeen hooggantoota Tigraay jidduutti dhalate Tigraay ofiifuu deebitee wal waraanuu dandeessi sodaa jedhu uume. Yeroo ammaa TPLF hooggansa gama kibba Tigraay jiru jijjiiruudhaaf yaaluun immoo wal dhibdee jiru dabalaa jira. Gareen wayyaanee hooggansi kibba Tigraay duraanii Geetaachoo Raddaa faana hariiroo qabu jedhee amana. Kanaaf immoo hooggansa isaaf ta'u muuduu barbaada. Uummanni Tigraay keessumaa kan raayyaa jiran hooggansa wayyaanee muuddu kamuu hin fudhatan. Sababiin isaas TPLF itti yaadee Geetaachoo aangoorraa fonqolchee jedhu uummanni raayyaa. Kanaaf aarii qabu. Kanaafis immoo hooggansa wayyaanee muuddu hin fudhanne. Muudama irraa kana dursee kaleessarraa jalqabee gama biraatiin Tigraay keessatti mormiin gaggeeffama akka jiru ibsameera. Mormiin kun wayyaaneen naannoo Tigraay gara waraanaatti akka hin deebisne kan balaaleffatuu fi muudama seeraan alaa TPLF amma raawwachaa jiru waliin wal qabataa jedhame. Waliigalaan gareen wayyaanee shororkeessaa Tigraay ta'eera jedhu uummanni raayyaa hiriira ba'ee mormii dhageessisaa jiru. Arra muudama laatame booda jiraattonni naannoo Tigraay keessumaa kan kibba Tigraay jiran murteen bulchiinsi yeroo hooggansa kibba Tigraay keessa jiru kaasuudhaaf murteesse ammas dogoggora hamaa qabaa jechuun
mormii dhageessisuu irratti argamu. Bulchiinsi yeroo Tigraay ammatti waan barbaade nurratti murteessuu hin danda'u jechuun uummanni raayyaa mormaa jira. Akka gabaasa baheetti gareen wayyaanee arra waaree booda furtuu waajjira bulchiinsa raayyaa cabsanii biiroo seenuun kan arra muudan sana humnaan biiroo galchaniiruus jedhame. Taateen wal fakkaataan kun torbaanota duraas kan uumame yoo ta'u uummanni raayyaa garuu nama TPLF muuddee biiroo galchite biiroo baasuun ni yaadatama. Gama biraatiin taateen ammaa kun kibba Tigraayitti dhalachuu dura eda baga ayyaana Ashandaa nagaan geessan kan jedhan pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa Jeneraal Taaddasa Warradaatiif ajajoonni isaa haala Tigraay keessa jiru fooyyessuudhaaf uummata keenya qe'ee isaaniirraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisuu fi dhumarratti nagaa uummata Tigraay mirkaneessuudhaaf fedhii akka hin qabne ifa godhaniiru jechuun Geetaachoon Jeneraal Taaddasaa qeeqanii turan edam. Hoogganaan Tigraay duraanii Geetaachoon wayyaaneen nu malee irratti cichuun naannoo Tigraay gara waraanaatti deebisaa jirti jechuun katabanii turan. Isin warri Tigraayiif akkasumas ammoo uummata Tigraayiif dhimmamtan hundi daldaltoota kana dura akka dhaabbattanii waamicha isiniif godhas jedhanii turan. Geetaachoo Raddaa ibsa eda fuula Facebook isaan irratti barreessaniin. Geetaachoon eda sana barreessanii arra kibba Tigraayitti muddamni biraa dhalate. Oduu itti aanuun poolisiin Saawudii lammii Itoophiyaa irratti reebicha hamaa raawwate to'annoo jala oolchuu beeksise. Tibbana miidiyaa hawaasaa gubbaatti viidiyoon Arabtichi hojjetaa isaa osoo dararuu agarsiisu qoodame dheekkamsa kaasuu booda poolisiin Saawudii arra ibsa laateera. Haaluma kanaan dargaggeessi lammii Itoophiyaa ta'e tokko ji'a torba dura karaa seeraatiin Saawudii erga deeme booda Saawudiitti wanti inni hin yaadin isa qunnamuu himate. Dargaggoon asirraa mul'atu kun Alii Muhammad yoo ta'u ji'a torba dura baasii mataa isaatiin waan qabu gurguree hojiif Saawudii akka deeme himam. Aliin Saawudii akkuma deemeen Araboonni baadiyyaa Riyaad Doormaa bakka jedhamu akka geessan kan himu yoo ta'u guyyaa muraasa dura Arabni isa hojjechiisuudhaaf baadiyyaa sana isa geesse isarratti aleellaa hin malle osoo raawwatu viidiyoodhaan deeggaree himannaa dhiyeesseera. Lammiin Itoophiyaa kun Ali Muhammad ይባላል ስሜ። Ali Muhammad. Ali የት ነው የምትኖረው? እኔ አሁን ያለሁት ዶርማ አካባቢ ሪያድ ዶርማ። ሳውዲ አረቢያ ሆኖ ሪያድ ውስጥ ዶርማ ሪያድ ዶርማ የምትባል አካባቢ ገባ ያለች ገጠር ቦታ። እሺ ወደ ሳውዲ ከመጣ ምን ያህል ጊዜ ሆነዋል? ወደ ሳውዲ ከመጣሁኝ 7 ወር ከ10 ቀን ምናምን ሆኖኛል። Lammiilee Afrikaa biyyoota Arabaa jiran keessaa Itoophiyaanonni haalaan akka Arabootaan dararaman duraanuu waan dhaabbileen addunyaa ragaa ba'anidha. Guyyaa muraasa duraas viidiyoon dargaggeessa kanaa osoo Arabni isa reebuu yookaan isa tumuu agarsiisu guddoo qoodameera. Hedduun miidiyaa hawaasaatiif miidiyaalee idilee gubbaatti dhiittaa mirgaa Araba kanaan raawwatame mootummaan Itoophiyaa seeraan akka gaafatuuf mootummaan Saawudii baqattootaaf eegumsa akka godhu gaafataniiru. Miidhamaan lammii Itoophiyaa ta'e kun guyyoota dura akka himetti ergaan Saawudii hojiidhaaf dhufe baadiyyaatti darbamuu caalaa waanii nyaadhu hunda namni naaf fidu hin jiru jedhama. Wanti inni Arabni isaa irratti isa reebuus kana qofa akka ta'e himam. Nyaataaf dhugaatii naaf fidaa jedhee yoon gaafadhe asitti na reebu. Na dararu jechuun himatam. Boodarra guyyaa guyyaan hojjechiisaan isaa yookaan Arabtichi kun dargaggoo kana miidhuu jabeessinaan dargaggeessi kunis viidiyoo waraabee namoota dhageettii qabanitti erge. Achiinis miidhama koo mootummaan Itoophiyaas ta'e kan Saawudii akka arguun barbaadaa jedhe lammiin Itoophiyaa. Viidiyoon isaatis miidiyaa hawaasaatii haga idileetti miidiyaalee Arabaatii haga Habashaatti hundaan qoodamuun dhimmi kun mootummaa Saawudii biraas geem. Poolisiin Saawudiitis arra ibsa baasuuf dirqameera. Ibsa baasuu qofa utuu hin taane yakkamaa yookaan ammoo nama dargaggoo Itoophiyaa miidhe kana to'achuus hubachiiseera poolisiin Saawudii. Kanaanis poolisiin Riyaad ganama arraa ibsa baasee maxxanseen bulchiinsa Doormaa keessatti nama lammii Itoophiyaa dararaa ture tokko to'annaa jala oolchineerraa jedhe. Poolisiin Riyaad ibsa afaan Arabaatiin maxxanse kanaan bulchiinsa Doormaa keessatti lammiin Saawudii hojjetaa isaa lammii Itoophiyaa ta'e tokko osoo reebuu viidiyoon agarsiisu nu dhaqqabeeraa jedhe. Viidiyoo kana ilaallee miidhamni dargaggoo Itoophiyaa kanarra ga'uu hubanneerraa kan jedhu poolisiin Riyaad. Kanaaf lammii Saawudii dargaggoo Itoophiyaa kana miidhe to'annoo jala oolchineerraa jechuun hubachiiseera. Yakkamaa lammii Saawudii ta'e kana dhimmi isaa gara abbaa alangaa mootummaatti ergamu poolisiin Saawudii ibsa isaatiin hubachiiseera. Ammarraa jalqabee dhimmi kun karaa seeraatiin akka xumuramu poolisiin Saawudii ibsa isaatiin mirkaneesseera. Poolisiin Saawudii lammii Itoophiyaa darare kana kan to'ate erga lammiileen Itoophiyaa kumootaan lakkaa'aman miidiyaa hawaasaa gubbaatti suur-sagalee dargaggoo Itoophiyaa dararamaa jiru kana maxxansanii haqa gaafatanii booda ture.
Oduu biraatiin balaa tiraafikaa Walaayitaatti mudateen namoonni 2 lubbuu dhaban. Guyyoota 3 keessatti namoonni 26 balaa tiraafikaatiin Itoophiyaatti du'uu isaaniiti. Haaluma kanaan balaa tiraafikaa hagayya 26 2025 jechuun guyyaarraa godina Walaayitaa aanaa Daagunaa jedhamutti mudateen lubbuun namoota 2 darbuun himameera. Waajjira poolisii aanaa Daagunaatti ajajaa itti aanaa Koomaandar Eliyaas Meentaa konkolaataan Ayisuuzuu FCR jedhamu sangoota qalmaaf oolan fe'ee Konsoodhaa gara Moojoo utuu deemuu balaan kun irra ga'uu ibse. Balaan kun halkan walakkaa booda naannoo sa'aatii 7tiif walakkaatti dhaqqabu kan dubbatan itti aanaa Koomaandar balaa kanaan lubbuun konkolaachisaaf gargaaraa isaa ture battalumatti darbuu himanna. Sangoonni konkolaataa kanarratti fe'amanii turanis guutummaan guututti kan du'an yoo ta'u, poolisiin ammaas ka'umsa balaa kanaa akka qorataa jiru miidiyaan biyyattii faanaan gabaaseera. Gama biraatiin balaa tiraafikaa guyyoota 2 darban kaaba Itoophiyaatti mudatanii namoonni 24 lubbuu dhabaniiru. Oduu xumuraatiin Harargeetti ji'a tokko osoo hin ga'in yeroo lammaffaadhaaf qeerransi mana namaatti seenuun miidhaa dhaqqabsiise. Ta'us garuu qeerransi mana namaa seene kun yeroo lamaanuu ajjeefameera jedhame. Haaluma kanaan godina Harargee bahaa aanaa Gursum Araddaa Goobaa ganda Haroo Dhoqqee jedhamutti jalqaba torbaan dabree qeerransi mana namaatti seenee miidhaa dhaqqabsiisu jiraattota wabeeffachuun BBC'n afaan Oromoo gabaaseera. Obbo Mustafaa Rashiid Abduu guyyaa hojii idilee isaaniirra oolanii manatti galan. Mana gahanii akkuma aara galfachuudhaaf ofirra ta'aniin manuma isaanis keessa jiran garuu ulaa biraa keessaan sagalee waywaannaa wa'ii dhaga'an. Mustafaan taatee isaa mudate kana yeroo BBC'tti himan akka jedhanitti sagaleen naaf qaqqabaa jedhu natti dhaga'amee jedhan. Kana kan dhageessise immoo haadha manaa obboleessa isaati. Inni fi obboleessi isaa manuma tokko kan ulaa garaa qabu keessa jiraatu. Yeroo sagaleen iyyaa kun dhaga'amu ijoolleen isaas kan obboleessa isaas mana keessa turan. Ooyiruu keessa dalagaa ooleetiin dadhabee galee jedha. Mustafaan anumaa miila ofirraa dhiqee gadi taa'ee ulaa obboleessa kiyyaa keessaa iyyaan dhagahee jedha. Manni hulaa qaba. Qeerransaatu hulaadhaan ol seenee siree ol dheertuu takkaatu mana keessa jira. Isumarratti ol utaalee koree taa'ee jedhan. Mustafaan iyya dhagahee yeroon mana kanaa ba'ee mana kaanitti ol seenu qeerransi sireerra tolfatee taa'eeraa jedha Mustafaan. Mustafaan waan ijaan arge ammatti amanuu hin dandeenye. Ulaa fallag godheetiin bane. Yoo hiriyyaa qabaatte nurraa gadi bahi jedhee qeerransi akka ba'uuf kadhachuuttiin ka'ee jedha. Qeerransichi garuu balbala inni bane kanaan bahurra baaxii qorqorroo jala mukarra qurcum jedhee daa'ima haadha harkaa butuudhaaf gadi eeguutti ka'ee jedha. Qorqorroo jalatti ol maxxaneetuma taa'e. Sagalee akka bookkisuu wa'ii ta'ee dallanee loluu eegale. Itti aansee gara intala mucaa xiqqaa qabattee kanaatti adeemuu eegalee jedha Mustafaan taatee qeerransi irraan gahe yoo yaadatu. Yeroo kanatti lubbuu daa'ima kanaa baraaruudhaaf lubbuu koo ammoo balaarra buusee aarsaa kaffaluuf dirqama natti ta'ee jedha. Qeerransi intala daa'ima qabattee kanatti qajeellaan inninis ulee harkatti qabate intalaa fi daa'ima duubatti dabarsee qeerransa kanaan ijaaf ijatti wal qiyyeeffatan. Qeerransichi dallansuu keessa seene Mustafaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegale. Bineensi kun loleetuma mataa irratti na utaalee jedha Mustafaa waan isa mudate yoo yaadatu. Natti ol dheerateetuma miilarra na ejjate harkaan onnee kana keessa na diree mataas na qabatee jedha. Achirraan harka koo ilkaanii miidhaan irraan gahee jedha. Yeroo kanatti mucayyoo daa'ima xiqqaa qabatte kanaan alatti namni mana keessa jiruu fi isa dhaqqabe hin turre. Uleen Mustafaan qeerransaan loluudhaaf harkatti qabate eessa akka bu'eeyyuu ammayyuu hin yaadatu. Mustafaan gaafa natti utaale qeerransichi ulee na harkaa darbee jedha. Ulee sana bakka geesseyyuu ammayyuu hin yaadadhu. Bineensichi akkuma nama ispoortii qabuutti narratti utaalaa ture jechuu yaadatam. Gaafa inni natti utaale luka isaa qabeen ofirraa darba yoon jedhu akka muka hundeedhaan lafa ejjatuutti jabaataa jechuun qeerransi akkam akka jabaatee yaadatam. Qeerransichi garuu Mustafaa erga lafaan dhahee harka isaa miidhee humna isaa agarsiisee lubbuu baasuutti hin deemne. Qeerransichi mataan isaa waan garaa laafee fakkaata. Qeerransichi Mustafaa bakkuma kuffisetti dhiisee utaalee siree jalqaba irra yaabe sanarratti deebi'ee taa'e. Mustafaa miidhama harkaaf qaama isaa kaanirra ga'e waliin dafee mana gadhiisee ba'uun ollaa birmannaaf waammate. Yeroo kana qeerransi ittuu dallanee mana keessa asiif achi utaaluu jalqabe. Ulaan waan cufameef gara alaatti ba'uu garuu hin dandeenye. Qeerransicha harkaan to'atanii ajjeesuun akka hin danda'amne kan hubatan hawaasni naannoo sana qeerransa galgalaa mana namaa seenee miidhaa geessise kana manuma keessatti hulaadhaan itti xiyyeeffatanii rasaasaan ajjeesan. Mustafaan guyyaa sana carrumaatu bineensa kana manatti itti fide malee qeerransa waanuma inni fakkaatu
amma dura argee hin beekum. Ijoollee xixiqqoo kana mana keessatti osoo inni ijaan argu nyaachuurra jedhe bineensa kana dura bahee ijoollee isaatiif obboleessa isaa miidhaarraa oolchuu garuu itti gammaduu dubbata Mustafaan. Osoon hagas taftaf jechuu baadhe daa'imman kanaas nyaatee anis seenaan narraa hin baatu jedha. Rabbumaatu naaf laaffise malee garuu bineensi kun waan ofirraa qabanii danda'anii miti kan jedhu Mustafaan. Qooda ana jalatti ilmaan na harkatti nyaatu anuma haa nyaatu jedheen itti seene malee bineensi waan namni itti bu'uu miti jechuun jabina qeerransaan ibsam. Mustafaan miidhaa qeerransaan irra ga'e kana buufata fayyaa naannoo isaa jirutti yaala hordofaa turullee harka qeerransi ciniine kana haga ammaatti illee sochoosu akka hin dandeenye akkasumas ammoo harki hin ajajamneef ni dubbatam. Harargeetti taatee wal fakkaataan qeerransaan miidhaan dhaqqabuu kun deddeebi'uu irratti argamu. Juma dabre keessaas godina Harargee bahaa aanaa shanan dhuggootti qeerransi maatii rafanii turanitti halkan seenuun miidhaa geessisuudhaaf ture. Haa ta'u malee daa'imni ganna 13 qeerransa ajjeesuun haadhaaf obboleessa isaa balaarraa baraaru BBC'n gabaasee ture. Balaan qeerransaa kun Harargeetti haarawaa ta'uu baatus garuu yeroo dhiyoo as dabalaa dhufeera. Biyya keessas ta'ee kanneen biyya alaa jiraattan meeshaalee garaagaraa kanneen akka boorsaa, shiitii, jalbaaba, diriyaa, kopheewwan mimmiidhagoo yeroo cidhaatii fi sagantaalee garaagaraatiif oolan, shittoowwanii fi dibataalee garaagaraa bitachuu yoo barbaaddan magaalotaa fi suuqawwan garaagaraa irra deemuun hafee jira. Manuma keessan taa'aa meeshaa gosa barbaaddanii suuraa isaa nu erga nuummoo mana keessanitti isiniif finna jedha dhaabbanni Hafuutii online shopping. Kennaawwan garaagaraa bifa giiftitiin hiriyoota, maatii, haadha warraa yookaan abbaa warraa akkasuma kaadhimaa keessaniif erguu yoo barbaaddanis homa tokko hin yaadina. Lakkoofsa armaan gadii kanaan nu qunnama yookaan karaa telegiraama keenna Hafuutii online shopping jedhuun heloo nun jedha. Teessoon keenna magaalaa Adaamaa yoo ta'u magaalota naannoo Adaamaa jiran dabalatee guutummaa biyyaatti tajaajilli kenna isin dhaqqaba jedha. Hafuutii online shopping filannoo keessan yeroo maraa.